Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Gadaroon kunoo amma jechuudha sirba aadaa Jimmaa sirba bareedaa jechuudha YouTube channel keenya irratti gadhiisuu fi sirba aadaa Jimmaa maal beektanii? Sirba aadaa Jimmaa ganootu jira. Gattumee namoonni hedduun sirba Jimmaa sirreetti akka sanaan sirbuu hin danda'anu. Gara meeshaa muuziqaatti gaafa qabnu fayyadamanu gara ammayyaa ta'a jechuudha sirbichi. Akka aadaa isa ganamaa sanatti dhufamee sirbamuudhaaf hin tolu jechuudha. Sirba Jimmaa fakkeenyaaf sirba tokko dalaga tokko dalagaa turre akka sanatti fayyadamuu qaba silaa jechuudha sirbi Jimmaa. Goonaa jira. Jimmaa ammoo gattumeen goonaa sirba xawulaa sirba qomaa sirba jilbaa akkas hedduu jira kan hunda keessaa yoo namni itti fayyadamu jiru kun hundummoo hanqinni isaa weellisoonni ciccimoon Jimmaa keessa deemuudha jechuudha. Achi keessaa weellisoonni ciccimoo jiraatanii wanti kun silaa bakka guddaa qabatanii amma weellisoonni tokko ni bahu kana caalaan uummata Jimmaa musliima waan ta'eef dafanii aadaa sana dhiisanii waa'ee aadaa guddisanii gara amantaa duuba goru jechuudha. Namoota tokko namoota silaayyuu hedduu qabnu hammi jiranu akkasiin durkaa achi deebi'anii namoonni aadaa Jimmaa sana achi keessaa ol baasee fidee uummata agarsiisu dhibee sababni isaa inni guddaan isa kana jechuudha kan dubbatamu bisa weellisaa of keessaa dhabuudha. Weellisaa hin qabnu kan jiru immoo ala takka waa agarsiisa lama sadii agarsiisee ka'ee sanaa booda waan gara amantii sanatti dhaqee gala. Kanarraa ka'uudhaan dubbattamne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunoo amma sirba tokko kan isin dabarsaa turre amma gara kanaan gara Gadaaruuliitiin isin dabarsina. Hiriyaan koos kunoo kan inni jedhee sirba aadaa Jimmaa sirba bareedaa jira, gattumee jira, oltumee jira, goonaa jira, sirba xawulaa jira. Dalaga kana kan dhaloonni ammaa kun akka kaasudha. Dhaloota durii irra ture dhaloonni ammaa kun gatii waan jiruuf dhaloonni kun itti fayyadamu jennee ilaalu. Bravo!